Hoolan lakkuu dhalte infuunaa shamarran alaa galte immoo akkana jenneen iddeebisnaaf shamarran tiyya qaqqaalii babbareedduu biyya arabaa hojjetan isin jechuudha warqiidha. Guyyama takka waan shintibeetii arabaa dhiitanii fakkaatan guyyama takka jechuudha. Wanta mana arabaa keessa hojjetanii fakkaatan dhugaan isinitti maani gaafa galtanii nama biiroo keessaa gadi bu'ee tokko argite warqii baatee almaasa baatee gadi bu'ee waan akkasiisan fakkaatan dhugaan isinitti hunduu isinii ka'ee isinii sagadalaa ka surree hin qabnellee surree jijjiirate ka caamaa hin qabnellee caamaa jijjiirate si afoo deemaa laata istaayila addaa qabnaa barne warri biyya arabaa galle kun istaayila addaa kaach aha izii jedhanii beektaa yoo maqaan asgoo isiin jedhu hundi isaatu kana waan ta'eef jechuudha akkanan jedhin akkam jennaarree nuyi re'een lakkuu dhalte ittiin heerumina dhiira birrii barte. Bashurreen lakkuu dhalte ittiin heerumina dhiira birrii barte. Dhiira kaayoo sin barbaanne dhiira soojii jiraachuu hin feene dhiira birrii ta'e qofa beeku. Dhiira mana qabdamoo mana hin qabduu san qofa si fakkatu caamaa keenya jalatti deebisnee irra deemna jechuudha. Kanaafuu isin widdiidha. Isin ija Oromooti.